Ani ninka kada wanti tokko dumbulloon takka. Nafni jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergat dubbiin gabaabsii haqa jiru nutti mi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Waan godheeraaf jedhu kana guutuu godheera jettee yoo kakatte kijibaan ittiin baduuf deemta Sumayyaa Tasfaayee. Sumayyaa Amboo ituu ishee waan kana si ergitee jirtu naaf hin ergine jetta taanaan wallahi sababa kana baduuf deemta. Kana dubbiin bakka galaas. Abbaa manaa qabdi Sumayyaa Tasfaayee abbaa manaa ishee irraa kaffaluu danda'a ofii ishees kaffalachuu dandeessi. Yoo hin qabdu ta'e yoo gaazexeen bilbilee dura. Asli na asobsiisu. Asli takanu ana kaleessa deebisa anu isin waafin deebisa ture bilaa joofta arsitan malee isin hundinuu yuuyeeta. ati nama tiketa kamure mitati isin illallatu bara mubarako abshiru ajanda bilan afet bilashitti CVD fetu miliona fiti sanoket birri kuma libala waay CVD isin injenne baran wachuun deebisa makana isiniif deebisa jee ture bas isinitti dawala namittitti akkanumatti isin hundinuu sa'aatii olii gubuu jirtan malee deebisaan يمكنك إرسال رسالة رقمني خالد مامي جالو شفت أنا بدي تلقي تدور مغلق أو غير متاح يمكنك إرسال فتت بالبلاد فتت يونا إنك فتاجرت وانتي في يونا إنك فتاجرت إنك فتاجرت قلت أنا نتي لقي فتاة دي فمولي نموت غرغداتو لقي فتارا نمو غرغدانو كيسا جرا أستاذ نلي وجهي كانوا برجرو إيش بقى باكو غبابا دبين أكاس غونا لال مچانكوني سمياني بيارا دي مفدفته ملكوفني في مالك أبافته Sumayyaa Tasfaayee immoo gara biyya keessaatti fidu gara biyya kanaatti fidu etteet maallaqa sana irraa fuute yaaltee kanas ta'e sana Sumayyaan gara sana hin deemne maallaqa kaffaltes kaffaluu baattes Sumayyaa tashoomee miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaayeetiif tokkoffaani waan jiru tokko lama ettee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or inya fudhatameera yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birrii mucaan Sumayyaan kusitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cinne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafatta sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko wanni furmaanni biraa waan dhufu jiru. Kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu beektan nutti himaa tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a. Kan biraan akkuma asliin sila jedhee Jame ogame kadura visa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemu maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbiin gabaabsii haqa jiru nutti mi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyeetaa tokko irratti ani ninka kada wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte ninka kada tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaa furee fullu kan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beekon sa'aatii sanatti fakkeenya waan barbaade yoo jiraate Mubaarak beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaa iyyuu jechuudha ofii kiyya bakka hin beeku tokko iyyuu hin jiru namni hin beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nulachuun kakachiisa ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhanillee dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakatte sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko iyyuu hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee
yoo isa harkayyuu rakkoon jiraate xumurra. Nama san amma so'inee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Haqa isaa ammoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira? Yookii waan itti seente san galmaan gahu. Yoo galmaan gahuu dadhabde ragaa harka qabaachuudha. Bakka kanan ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa. Eebbisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama isheen nu gabaabsite dhiifama eebbo dhiifama isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuu erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kuni Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tuntaan na bira itti hin hafne jettee akka kattu Sumayyaa Amboo immoo dhagaye isaa koo haqiidha miti isaa koo Sumayyaa Amboo Haqqiyoo ta'ee jedhe asirratti gaala waan tokko mucaan kun. Bro, Sumayyaa Amboo wanni isheen kakattuuf himaa jiru dhugaa. Maali beektaa? Gaaffii tokkoon qaba kakaa biratu hin gahin. Kakaa biratu hin gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin gowwomsee isaa nyaatu karaa siitiin garuu badiin eenyuun bira jiraadha. Badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraate isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo. San booda gara kakaatti kan deebiin. Yeroo lamaan bira akkatti jiru badiin lamaan bira jira dhageeffadha. Sumayyaan tuni ifidensii tokkoffaa biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana isanuu dhiiftee hiriyyaa ofii kaatee alagarraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jiran. Dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kuni ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin beeku qoy minut godha dhugaa inaata. Anita waawwaqim yaanne. Qoy shigire lamaa kunoo wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan sarkaa erga birrii na barbaachisa. Qoy infixadha. Isaa yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaataman as keessa jiru biyya dooktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jedhana. Badiin badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifa saxachi ነው የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርኛን በይተን ይመለረ ኮንከዛ አኩማ ነምቲኒ የተበላ ብር የለም ና ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳን አባን ፈነጣ ይውልና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ሚቲ ሲገለ ሚቲ ሲኒገለሚ ዋን ካና ቦሩ ዱፋ የተለ ያ ነህር ያዳ ኤቪደንስ ያርካቲን ቀብኒ አርጀላ ባዱ ዮሰን ቀባተዩ ሃባዱ ammatti hin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badiin Sumayyaa taanii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bahi jedhanii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamnee ta'e malee gaafsan namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murree fiirra almaxaan biraallechi liyyutaa ግን የተበላ ብር የለም ናን jette. Kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu heddu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun jana itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte. Hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jira taan bira takka jira. Kanaafi walitti araarsinee jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tullee ijoollee dubartiiti nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii tahaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbinee fi yoo walitti aarsee natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birri ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas falaas. Nulachuyyuu jechuudha. Isin maaliif kakatti amma fakkeenyaa? Amma fakkeenyaa fi isheen
Ni kakadda waan Isin kana walloo natti kakadda. ergamne. Sumayyaan kun itti ergee silkiin na jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. Okay. Natti Waa ergine takka waraqammaan natti ergame tokko fi Sin tikkeetti nan ergine waa jirte takkaan kakadda. ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu ani sinin kakaddaa fi birrii sannan dabarsaafan. No problem. Warri modiitaraa Sumayyaa amboo deebisa. Karaan gabaabaan kanaayyuu. Homaa waraqama tokko waan fiizaa kiyya wal qabatu natti erginee jette Sumayyaa yoo birrii isii kafaltee karaan gabaabaa Sumayyaan kakatuun barbaadu birrii kafaltee kakatu waa birrii kafaltee kakachiifnu Sumayyaa tasfaa'e. Qulqullummaa Nunka fidaaf kattee nin birrii kakadda fura. laa rakkoon qabu nin kakaddaan. Rakkoo miti. Sumayyaa amboo deebisa warri modiitaraa. Sumayyaa amboo. Asli gaafsa nama Sumayyaa tasfaayetu fiduu dadhabe moo mucayyoo santu dhufu yaade jijjiire. Deebisiree si gaafadhe. Akka mucayyoon tuni Sumayyaa yaada jijjiiree jetti. Sun immoo fiizaa fi tikkeetti naa hojjetame na ergame hin jiru jetti. Jechuun Sumayyaan tasfaayee fiduu dadhabdeeti mucayyoo naftee moo mucayyootu dhufuudhaaf yaade jijjiire amma akka seeratti yaana beektaa. Sumayyaani isitu hafee jetti. Sun immoo isitu fiizaa naan hojjetinii jetti. Walii galuu dhaba. Akka kanarratti waliin aman akka seeratti amma fakkeenyaaf amma akka seera dallaalatti dallaalli carraan hedduun fayyadamu carraa akkanaa kana beektaa. Wanni qabdii namarraa fuutuuf namni sun yoo hafe dogoggora isaatii qabdiyoonni kan nuuf sanii fi maallini sun ni hafa jechuudha. Ifii isaatiif yoo hafe yoo immoo fakkeenyaaf an fiduu dadhabe fakkeenyaaf ammaan birrii nama sanii hin deebisa. Yoo immoo birriin akka inni osoo nan dalagu jiruu fi ifii isaatiif hafe birriin deebi'uuf hin jiru. Ama bakka irratti walii galuu didanuyyuu kana. Kana kun akkanuma amma sun darragaa dhiifame sirriilee waa beekee jechuu barbaadeeti miti wanni jiru kana amma fakkeenyaaf amma mucaatee amma sirriin adde attaami gaafa mucooteeti beekaa nama akka nidee gara namaatti namni fidee miree birrii san erga mucoon as seente fudhadha. Tikee hedduu jira jidduutti ka gubate tikeetota gubate san dadhabina kiyyaan gubatee miree riipoortii Itoophiyaa keessatti dabarsuu dadhabeeti gubatee tikeeta san jijjiiree gara birootiin fidee jechuudha. Yeroo san yoo isiin haftee anaatu kassaree waan fiduu dadhabee jecha. Yoo immoo kaniin nama fakkeenyaaf carraa xayyaara Itoophiyaa sanaa kan eeguu sun jee silaatii diddee sii kassaraa jechuudha. Shigalee wanni sun jiru. Seerri amma akka. Wanni wal kakachiisan illee. Amma mucaan haasa'aa jiru kun uummanni namni kun kushee kun hiriyyaa kiyya. Amma fakkeenyaaf Sumayyaa gaafa fidu san illee. Gaafa inni ijoollee Abu Sabraddiin fidu ana jidduu ture. Sinna himatee. Gaafa inni mucattii xiyya fidu reedi nu jidduu ture argitanii haalli kaayiroo akkasi. Feesi lafeesi abbaan walitti hin dhufu. Amma mucattii Habashaa ta'e isiin jettu san illee lakkoofsa guutti naqe maqaa naa baasee jira beektaa. Mucattiin fuuteeti nama wayiitti geessiti. Namni sun immoo carraa kana fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa isii itti kennite kana irraa fuudhuu danda'a namni sun. Anu amma fakkeenyaaf namaa hin amanne maallaqa guutuutti nuuf dura irraa fuudha. Namaa nama bichaa dhuguu namni sun dhufee jaan jechuusi galee. Asli dhiifama guddaa gurbaa xiyyitiin kalee garaa keessa jiru deeggarsa jiru. Warri moodeetiraa rabbi bira suleedha gannan darbinaa. Please gannan darbinaa warri moodeetiraa mana keessan miti mana asliiti waan ta'eef. Asli dhimma boonaatti deemna waan ta'eef. Asli daddafa xumuraati gara dhimma boonaa sanitti. Asli itti buufiga. Warra moodeetiraa ganna darbu tayyi bakka man godhan narraa kana asli. Neetworkii keessa malee lakki nama darban wallee. Sumayyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisuu mee guutakka carraanaa kanna Sumayyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisuu mee guutakka. Dubbi. Namni biroo akkana jedhaan dubbanne Sumayyaa akkam nagaami. Nagaa jirtaan okay gaafa san isiin tikeetaa fi viizaa siif ergitee jirti viizaa maqaa namaa qabuu fi bara dhalootaa qabu tokko. Ijuma kootiin hin argine. Tikeetaa sin agarree. Tikkeetta sin argine namtitti irraa dubbattu kana san hin beeku shuma gidduu keenya deema akkas akkas jette malee ija kootiin hin argine. Okay tikeetaa fi viizaa illee sin argine jechuudha. Naan ergine namtitti illee ijaan hin beeku argu lakkoofsa ishillee hin qabu sagaluma qofaan atti ergite baas. Itti beekuun hin feesu viizaa fi tikeeta amma wanni irra wal qaban isaan asli. Wanni isaan irra wal qaban kanuma jechuudha gaamma wanni kun wanni lafa ta'a barbadiin guddoon lafa ta'e silaa lamma isiin ergeef jetti ani hin ergineef jetti amma isaan kanumarra walii agalan wal biraa kakatanii of Guusan siitu dadhabeessa ishiin jettu tun. Oggaa takka guutuu fakkeenyaaf ta'e oggaa ta'e okay oggaa isii okay shina daga rakkoon qabu ogguuni bisi sibidu maal isa gooti Okay, Sumayyaa ambo. Siitu hafe mo isii sibidu dadhabe. Matakka iyyuu ijaan hin agarre.
waraqaan ani ijaan arge fiizaan ijaan arge takka hin jiru jettee suma naa kakatte birrii isii amma galchaa fi naa haa kakattuu jedhaa jirti. Hin kakatta? Nan kakadhe inde of course ofitti amaneetiin haqa kootiif dhufe ekko. Haqa nama barbaacha miti. Yalla sagantaa gargaarsatu jira. Ani ustaada yoo firii taatan kakachiisa kalaas nurraa fixa sagantaa gargaarsatu jira. Amma na kiyyaas hin orgine ofii kiyyaa illee hin hafne waan kanas hin argine ittee kakattila. Waya ba manam waya ba isi obo mubarak Ani birrii koo qofaan barbaada birrii koo si harka jiru qofaadha malee waa'ee jinni waa'ee laayivii sakaani mata duree biraatiin eegala okay amma waan ani dubbadhu birriin koo uummanni asirratti carraanaa kennitanis Sumayyaa biratti birriin badeera waan tokko irraan cabsinaati Sumayyaa biratti birriin kee badeera birrii kee fudhatteetti siifa kaffaltu jedha kanuma dubbadha malee irra keessa bukkee waan Sanadi Aye sumi al tokko dhaggeeffadhu egaa namni hundi asirratti jiru kuni nu bakka hojii jirra Ameerikaa jirra sa'aatiitti yeroo hojjennu jechuudha. Haqa kee barbaachaa dhufne haqasiis barbaacha dhufne Abu Muasin argaa jirta hospitaala keessa taa'anii siif dhaabbataa jiru jecha furdaa kanatti darbatin siin jechuu barbaadeetanii sana gochuudhaaf fixnee jirra. Amma guutummaan guututti kakaa keessa jirra gaafa Sumayyaan tikkeettii sana hojjedhee fi itti ergeeraa kan jettu sana ergeera kan jettudha sina kakattu atis immoo hin arginee kan jedhu kakaa san booda lamaan keessan gara murtiitti deemnaa jechuudha. Akkasi miti? Akkasi. Mee abdii geetaachoo yoo dubbii kana yoo araarsine hoo jara kenna akkati dubbiin hin dhumtu because duruu dadhabnaan was dhufte sheekota baay'eetu keessaa yaale meena dhageeffadha. Barsu fayyaan fixee nurraa yoo isin kakatte fiizaa ija argameetu hin jiru itti kakatte birriin galchaa jette araar kan caalimaatti yoo sunillee birrii ofii barbaaddisu illee dhugaa barbaaddi. Yeroo sana kuma mubaarak birreen tikkeetti meeqa akka ta'e keessaa baasii naaf himi. Maanguddummaa dubbachaa irraa mi asli mee obsaa isin warri abbaan dhimma asli maanguddummaa dubbachaa irraa mi maanguddoonuma maanguddummaa dubbatti beektaa waan akka seeraa sanitti dubbii maanguddootiif ta seeraa walitti hin dhuftu ani yaada kiyya baheetiin isinirraa bu'a dubbiin kun wanni dhiibamee as dhufee fi waliigaluu dadhabuu jaraati. Anamma aadaan jirtullee jirti warra fiizaa kana keessa jirti qofaa miti Itoophiyaan guutuun yookiin namni martuu fayyadamaa fiizaa bitee kun giwatti kun seeraan qabu wal keessa deema. Waan lafa jiru jira dogoggorrii gara lachiyyuu jira akka kiyyatti jechaan akka manguddootti. Sumayyaa taasifamee bira kan jiru ragaa koppii fiizaatii fi tikeeta harkaan qabdu dogoggora jechaadha. Mucayyotaan biraa immoo dogoggorri jiru imala ofii karatti kuttee jecha isin haa baaftu haa baasuu didduu na oohuu diddeettee himachuu osoo dandeettee isin sila qulqulluu baatii garuu karatti kuttee waan ta'eef isinleen karatti kuttee isinleen ragaa hin qabdu qixxeetti yoo addaan laallee jecha Sumayyaa tasfaayee qixxee haa kafaltu tuunillee qixxee haa dhiiftu kakulleen haa dhaabbatu uummanni Oromollee arge dubbii Sumayyaa tanallee beeknaa nama agasmara birrii namaatiif cinqamuu miti viizaan hojjettu jireenya mataa ofii qabdi osoo jireenya isii tolchuuf yookiin isii gargaaruuf dhamaatu wanni kun irra gahee ufiyyuu haa balleessitu namatti waa kennitu mallayni kun jidduutti badee dhugaan jirtu garuu isiin viizaan hojjettu biizinasii nama waltutti kun qabdu mucayyoon tun gara amantii dhuftee waan kana isii tolcha jechaa keessa waan kana seentee wanni kun dogoggorri uumamee dhiifama. Jari lachuu uf jala laaluu dubbii laaluu dhiisanii dubbii abbatu ofirraa gabaabsa qixxeetti yoo araaraman ta'a arge uummanni kuma kudha wayii kas jala jiru kun dubbii. Kana gaafannee jaraaf taataanaan akka jaarsaattis murteen kun yoo murteeffamee wanti nu murteessinu kun jaraaf taatee yoo jarri kan fudhatan ta'e hankakaa sanarraa waan tokko waliigallee kuma jaarsaatti sumee